hojjetaan Itoophiyaa kan jechaa jiru Keeniyaan wal qixa naa kenni osoo hin ta'in at least walakkaa Keeniyaa naa kenni kan jechaa jiru. Hakimoonni keenya bar Soomaaliyaa gad, Suudaanii gad biyyoota diigaman. Barsiisaan keenya akkas kafalamaaf. Maaliif beektaa? Iddoola bilisiginna waan jiru kana jira. BJ bar. Qarshii 10,000 bar. Haa ittiin dhuguu jarri kun. Qabeenya qisaasaa ummata hurkaa isaatiin waggaa 20 barate waggaa meeqa maal jechuudha piroofeesarri namni tokko piroofeesara ta'uudhaaf gara waggaa 40 itti fixe barnootaaf tajaajila waggaa 40 booda piroofeesarri yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisu tokko qixxeessa jedhanii na fakkaate piroofeesar qixxeessa jedhanii na fakkaate hin maxxanse waggaa 37 booda mindaan isaa gadi hir'ate. Mindaan inni amma har'a qabu kaatiin waggaa 10 dura tii gadi. So this is just gaafii uummanni kaasaa jiru. Gaafii kana xiqqeessuudha deemnan jala mura. Abiy Ahmedii fi waadhan isa wajjin jiran mindaa dabaluu baannaan isaantu hir'ata. Kun waan hin oolle jechuudha.